alaabaa ilmaan Oromoo dhiigatti dhangalaasee alaabaa sanbar qabsaawee qabate malee mana keessa taa'ee hin qabanne hinjifannoo isaatiif alaabaa ol qabee bare. Oromummaa keetiin hin boonin jechuudha alaabaa ta'een uffatiin jechuudha Oromummaa firraa mulqi jechuudha hiikni isaa. Jawaar alaabaan uffatin jechuun Oromummaa ta'e firraa mulqi ati Oromoodha miti jechuudha Oromummaa ta'eetiin hin boonin yookaan Oromoo isin alaabaa ta'esan ni hin boonina Oromummaa ta'esan firraa mulqaanuun jechuudha kun asiin osoo hin taane asiin nu qalu. Yoo qabsoo karaa nagayaate atis kagale kaafaa'oodha mataan kee warri biyya jirtu hundi ammas qallaba mootummaatiin jirta kaafaa'oodha ta'uu qabda warri karaa nagaa qabsooytu guutuun kan kee Jawaarii hojii kaafaa'oo taate dhaabbachuutu sirra jiraata. Qabsoo karaa nagayaa takkittiidha barbaada. Sii ta'uu baatti gara qabrii keetii qaceelta. As gubbaa teessee garuu dhaloota nuti dhiigaan jaarre dhaloota kee diidee biyyee nyaachiftee fiixee dhaloota kiyya eebbifamaa tokkummaan wajji deemu kanino guta ko gara sula nar ka tuutan lamada jalatti cichee jaarradhu dhaloota miidiyaa gubbaa waa hunda dhiisee itti beetti maraataa ja'ane dhaloota hacaaluun guyyaa adiitti gorraame dhaloota Mahamad Amin mataan irraa gorraame dhaloota Abdi Jabbaar itti gorraame kumaan tamne itti qofe na harkatti laaquu yaa bofa Ibiliis rabbii kiyyaan firratti siniin kun Jawaarii miti dubbichi no Jawaarii miti bakka tana miti dubbiin guddoodha bakka tanaaf hin jaamne isin dubbiin tun akka madaa kaleessa kaayanii dubbii jaarraatiin dubbii nadhiitiin dhaloonni arraa kun wal fixee dirqamatti dhumnee gadi jaarre ammas dhaloota boruu dubbii tana wal nyaachisuudhaaf kan haba qaalamee madaa saba jidduu kaayanii duddaa garaa saba Oromoo godhanii gabrummaa jalatti qopheessuudhaaf dhaloota boruutiif kaja'ameedha dubbichi alaabaan qabatin jedhamu Oromoo Filistiinii fi Israa'el walitti godhuudha ilmaan abbaa tokkoo miti ilmaan Isaaqii fi ilmaan Ismaa'eel miti ilmaan Israa'el Islaamaa fi Musliima tadda qoodanii kaayyoo isaaniiti.